ragaa qabdaa dame tokko ragaan koo suma tokko suma ragaan koo tokko suma maaliif jedhee maal dame yeroo laftiif waaqni uumame yaani eessan jira dame isuma kaleessa lallabaa turte sanarraa dhaqi dubbisiisiin jedhee mani ani koo isa teecho dhugaa rabbii dame dhugaa rabbiin siin jedha ani Yesuus waaqaaf lafa uumeera jedhee guyyaa tokko afaan koo keessaa bahee hin beeku. Yesuus maal abdii? Isa dhugaa rabbiin siin jedha barsiiseellee lallabeerree kan biraa dogoggoruu hin danda'an ishee kanallee dogoggorree dhugaa. Dhugaa waaqayyoo ani moola viidiyoo isaa fidee siin maxxansa tokkodha. Dhaggeeffadhu boo'isii kee fide asiin kaa ati dhugaa waaqayyoo kana hin jenne yoon ta'e jechuudha. Borga nama dhufee quba kool qabeela akka kanatti isatti jettee dhatte sana nan jedha jetteetta ragaa waliin asii fida. Maal abdii dogoggorteetta maaliif beektaa nama? Nama abdii dhaggeeffadhu amma kana waa tokko sitti mana dhaggeeffadhu. Ilaa amma ifa manaa godhanii jechuun amantii namaa tuquun barbaadu maaliif jechuun abbaasaaf amantii amma kan wal falmaaru anaaf si qofa. Gama obbolummaatiin obboloota kooti maatiin asirra jiran kun maatiin kee namoota gurguddaa si bira jiru namoota amantii isaanii cimoo ta'an si bira jiraachuu danda'u. Amantii namaa hanqisannaan godhan jechuun maatti amantii namaa hin arrabsan. Tole damee agabaabsinu walumaa galaa Yesuus waaqaaf lafa hin uumne ofiisaa iyyuu uumaa osoo hin taane uumamaadha. Innillee waaqni uumame namadha. Maaliin uumame? Nama ulfina waaqayyooti. Maaliin uumame? Waaqayyoodhaan uumame hafuura qulqulluudhaan gara Maariyaamii keessatti uumame abbaa kiyya. Eeshi maal akka ta'uuf uumame achi keessatti? Eeyyee. Nama ta'e akka dhalatu uumame ka ergamaa. No abdii anaafati jechuun anaaf si biratti dhugaan dabuurraa anaaf si biratti dhugaan haqaa qabuurraa no dhaggeeffadhu abdi obboleessa koo qaalii namaa na dhaggeeffadhu jechuun dhugaa sitti dubbachuuf irra deddeebi'ee haasa'uu nan barbaachisu miira keessa galees waa sitti haasa'uu siin jedheeran sila si arrabsuu siin barbaadu siin jedhee moor garuu gaafa dhugaan dabuu xiqqoo namatti hin tolu dhugaan dabsiin karaa keerra deemu musliima dhatte miti musliima taate miti fataayidhiiti damee koo dhugaa dabsaa kan jiru sidha maaliif beektaa Yesuus waaqaaf lafa uume kan jedhu ganaa barreeffama ta'ee hin beeku malee macaafa isa fooyyee dhufu keessatti ganaa barreeffama ta'ee hin beeku malee siruma takkaa barreeffame hin beeku dhugaa rabbiilaa jechuun macaafa na beekta damee. Yesuus jechuun eenyu qo'eeti kanuma qofanatti mimeeti. Yesuus jechuun isa hafuura qulqulluudhaan alate ilma Maariyaamii isa nama ta'ee lafa kanarra deddeebi'aa ture isa waa'ee Waaqayyo abbaa lallabaa ture Waaqayyo abbaa kadhatee ofii kooti ani humna hin qabu humna naa ta'e jedhee isa dinqii garaagaraa gochaa ture dhagadamee kiyya. Hafuurichi moo eessaa ba'ee abdii koo? Hafuurichi eessaa ba'ee? Hafuura Waaqayyoo dhaka. Hafuurri Waaqayyoo sun bifa maaliitiin dhaqee gara Maariyaam keessatti uumame? Hafuurri bifa akkamii qaba damee kiyya? Suma jechaa jira hafuurri hafuura Waaqayyoo uumamee gara Maariyaam keessatti jette. Hafuurri bifa akkamii qaba ree? Waa'ee hafuuraa keessatti amma yoonaati. No dhaggeeffadhu qoy abdi irra nu taaliini asitti waa walii hubachiisanii darbinaa. Emotional adello dhaggeeffadhu walquunnamtii saalaatiin kan dhalate miti. Atamma mucaa kee ta'ee itti haadha manaa kee afuuftee keessatti ta'ee dhuguma isaasitti maa miti hafuura hafuurri sun maal Waaqayyo miti hafuurri sun. Dame. No, addi dhaggeeffadhu lara hafuura baay'ee jira lafa kanarra hafuurri seexanaa jira hafuurri Waaqayyoo jira. Maalni ani hafuura seexanaa guddaa min maa gabaanyi waa'ee hafuura seexanaa keessa nan galchu ani hafuura Waaqayyoo dubbachaa jirra. Ayi waa waan ta'e dhaggeeffadhu weedame. Laakki waa dhaggeeffadhu na bichisiisi dura.
Dhaggeeffadhu. Hafuura Waaqayyooti jetteet. Hafuura Waaqayyooti jetteet. Hafuura Waaqayyoo ta'uusaa hoo beektaa? Nama ta'ee dhufee eessatti immoo nama ta'ee dhufe iddoo kamitti? Fakkeenyaaf kottu haa tokko sii kaasa. Macaafumatu nama ta'ee dhalateedhaam damee isa kanaa shakkitaati. Macaafa dubbisne jechuudha. Amma kana damee kiyya. Ara damee ara sheem damee. Ara kireet sheem damee. Menuu Yesuus waaqa ta'ee dhufe moo nama ta'ee dhufe gara biyya lafaa? gara biyya lafaa nama ta'ee dhufe. Maal taatee maaliif mormitanii? Ati koo Yesuus jechuuni namadha malee waaqa miti jechaa jirta. Eeshi bakka Yesuusii nama miti waaqadha jedhu moo waaqa nama miti waaqadha bakka naa jedhu moo naa baasi kadamee kiyyaan barachuu nan barbaada baasii ammallee. Maa barataa barattee baate maa barumsa isin barbaachisu hin baay'ee. Ati koo motora bishaan taate. Yesuusii. Akkas taanaan abbaa kiyya damee koo dhaggeeffadhu. Damee koo ati na fayyadda siin fayyadamitiire dhugaa tokko yoo walitti himne har'a biqiluu yoo baate oolee bulee biqila. Ati tajaajilaadha. Nama sammuun isaa yaaduudhaan dhaloota qubeedha. Keessattuu nama magaalaa guddoo jiruudhaati. Yesuusii nama osoo hin taane waaqayyodha bakka jedhu dhugumatti ni beektaa damee kiyya dubbistee beektaa. Eessa? Eeyyee. Mee dhaggeeffadhu meeshee kana dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti sii dubbisaa mee dhaggeeffadhu mee. Sirriitti na dhaggeeffadhu damee kiyya. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Jedha. Maali waaqayyo erga jette akkamitti humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u ree damee kiyya Yesuus. Dabalii dubbisime. Irra deebi dubbisime. Tole. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irraa akkas jedha siin dubbisa. Maqaa Rabbiitiin. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada jedha. Gara gadiitu dhuga bu'e kana caalaa hiikaa deema damee kiyya. Maal jechuudha mee akkati beektuuf akkati lallabdutti. Ani waaqayyoo innati jette kun Yesuus waaqayyoodha innati jette kun anoo abbaa qabaa. Humna abbaa kootiin malee akkan abbaa koo irraa dhagayetti malee akka abbaan koo kallattii naa kennetti malee ani ofii koodhaa humna hin qabu jechuun si biratti maal jechuudha? Akkamitti lallabamee dame? Nama garanta baay'ee. Maalan balleesse damee kiyya? Dhugaa baay'ee nama garantaati. Maalan godhe damee koo? Amma sarara deebii dubbisime. Dubbisa irra deebii. Ela irran deebi'a maqaa Rabbiitiin siin dubbisa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 siin dubbisa dhaggeeffadhu. Yesuus itti dabalee Yesuustu dubbachaa jira jecha kana. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan faradaa jedha. Abbaan isaa eenyuudha dhagaa waaqayyo erga ta'ee maaliif ani humna hin qabu? Humna hin qabuun immoo homaa gochuu hin danda'u akkamitti jedha waaqayyoon nati waaqayyoodha jette kun. Damee ku baay'ee abbaan isaa eenyuudha? Tun barbaada malee akkati mataadhaa dhukkubsattu hin barbaadu. Firii enjoy gochaa taphachaa wal jaallachaa fataa jechaa bashannanaa akka tubattu hin barbaada malee akka tolchiin hin barbaadu. Mikinaatu rabbi ta'e jechuun Oma waan sii galee haasoftaa waan sii galee gaafatta hin cinqamin damee kiyya. Akkamitti lallabdame kutaa kana ta'u lallabisiin jedhani. Akkuma ati dur lallabaa turte tan lallabaa. Akkamitti lallabaa ture mee handame? Akkuma ati lallabaa turte sanitti lallabaa. Har'as akkuma ati lallabaa turte sanitti lallabaa jira. Sitti meera laasila kee deemee hin boorcuusi jechaa jira. Koi kadamee kiyya maali? Namoota carraa laana ta'u anaa wajjin siyaasuu si dabbali taanaan namoota kan biraa as wajjin Okay, waa'ee kutaa kanaa define naa godhi ka'an ofii kooti humna hin qabu akka abbaa koorraa dhageettan faradaa jechuunsa waaqayyoodha Yesuus erga jette Yesuus waaqayyo isa waaqaaf lafa uumedha erga jette waaqayyo humna Yesuus kun humna waaqaaf lafa uumuu erga qabaate anoo humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha.
maal jetta asirratti akka definitionii keetti maal fakkaata? Sitti maan jira mabroon dhagaartaa? No, natti mika seeraan natti mika damee kiyya. Eessuma ati lallabaa turte san jedhee lallabaa jira har'allee siin jedhe. Ekkoo inni maali jira inni maalidha innumtan lallabaa ture sun maalidha jedhame. Of gaafadhu ofuma kee kaleessa maal jedhee lallabaan ture kaleessa maal jedhee. Dame ekkuma seedelleme koo dame yookiin hin beeku jedhe dame yookiin hin beeku. Yookiin naa deebisi yookiin hin beeku jedhi yookiin beeka natti midhame maali? Asasuma dhaga'uu barbaadaa jedhu. Nama hedduun hordofaadha. Dame. Nagarchaan sila sawaa adeelem ko yaarraa yaallu. Sila sawaa adeelem dhaggeeffadhu macaafan sitti maa jira? Ani humna Yesuus itti dabalee ofiisaati gaafa dubbate Yesuus waa jedhaa ture haasaa tureetu itti immoo dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Akka abbaan koo inni na ergee jedhettan faradaa jedha. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechi jedhu kuni waa'ee Yesuus maal ibsaa siin jechaara. Isuma ati beektu sana ibsaan jedhe. Maalan beeka damee kiyya natti mika. Ilaame isuma torban laman sadan ji'a darban lallabaa turte sana ibsa. Ana geeffadhu sitinuma. Dame hin beektu yoo ta'e beeka. Dhageeffadhu waan asi gaafadhe naa himi siin deebisa. Waan asi gaafadhu naa himi siin deebisa. Tole. Ati kaleessa dheengaddaa yeroo tajaajilaa turte dhagaa maaraa sagaleen koo. Waa'ee kaleessaa dhiisi amma koo jireenya haaraa keessa jira damee kiyya. Dhageeffadhu. Jireenya kaleessaa keessa jiru ati garuu isa keessa jirtuun si gaafadhaara. Isan kaleessa ofirraa dhiqee darbe ofirraa ciree darbe moofaan kaleessa ofirraa jijjiiree darbe nan gaafatiin damee kiyya dhaggeeffadhu. Waa'ee kaleessa Dhiistee darbitee amma isa ammaa fi isa fuulduraa haasofna damee. Dhiistee darbitee ta'ii. Moofaa ciccitaaf itti baastee darbitee ta'ii. ታዲያ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ማውራት ያስፈለገው? ከናሰውማፍ ሲበርባች ሰሬ ati obboleessa koo saqaalii waan taateef dhugaa ani baree gatii si qorqoraa tureef gatii hubachuu barbaadeef dhugaan baree sitti himuufidha kaan ifa naa galee si ibsuufidha kaan. Isa sitti maa jira mabdii? Wanta gara amantii kanaatti jechuun shooka kati gochaa turta naagalaadha garuu sana miti nagar ta'u ineessaa ihoon anayyuu mitiiti anillee maalii miti jechuun gaafa siin jedhuun ineem ትልቅ ሰውም አይደለም ትንሽም አይደለም ደሜ ለረጌፈደብዲ ደሜ መጫፍ ረታ ሰው ነው ስለ አሁን እኮ ዋና ሲወጅና ሳሩ ዋይ መጫፍ አምቲ ለረጌፈድ ዋይ ማለት ነው ለረጌፈድ ውስጥ ነው እሺ ወላ ሐሳ ከኛ ጋር ሰነት ፉቴ ፊ ጋር ተመቲ ዋይ አመንቲ ቲቪ ዋይ አመንቲ ሙስሊማ ክርስቲያና አምቲ ስለ ሲት ሜረሰ ዋኔ አይደለም እሺ nagalchuun jiru si dhaggeeffadhu garuu waan dhugaa tokko sitti mana dhaggeeffadhu dukkanaa'ee callamaa'ee biraana'ee dhiisee አይመለከትም sin ilaallatu la obboleessa keedhaan siif ifa ta'ee sitti mul'ate mini anaan immoo cillamaa keessaa halkan keessaa 8 faa 9 faa ta'ee natti mul'ata dhageeffadhu faaltaa'eet siin garuu ifa ta'ee sitti mul'ata anaaf immoo ifa miti dukkanniif ifti immoo walitti qooda hin qaban abdii my brother nama arrabsuutti amantaa arrabsuutti nan fidin yooman dhugaasaa sitti dubbadde dhaggeeffadhu yooman dhugaasaa dhaggeeffadhu no macaafa dhiisira dhaggeeffadhis dhaggeeffadhu. Baay'ee dhugaa dubbachuuf akka keen ture taanaan har'aan amantii islaamaa keessa jiraachuu qofa alhamdulillah rabbiin guddiseen galateeffadha. Mikinaatu baay'ee dhugaa rabbii damee kodhaamsa sii qaba dhiisi bakka waa'ee macaafa sitti naasa'u si gorfachuun barbaada. Biyyaansi waggaa tokkollee haa taatu si'a muraasa taatu siin hangafa siin gorfadha garuu. Amantaa sana hordofuu baattullee amantii wajjin wal baruun gaariidha beektaa damee kiyya. Amantaa sana ta'uu yoo baattillee amantii wajjin wal baruun gaariidha. Si dura kanan baree fiigan abdii amantaa nan dhiifama naa godhi na gorsuun dandeessu gaa waa'ee kana.
dhaggeeffadhu. Na gorsuu hin dandeessu. Moorzaan an waggaa 3 ol. Dhiiseera amantii wajjin. Waggaa 3 ol nama amantaa kana wajjin maal sitti maan jedha waa'ee amantaa kanaa na gorsuu hin dandeessu. Garuu waan amantii kana waliin bariin ishii dhiisi qoy waliin bariin ishii yoo dhuguma Yesuusin hin jaallatta yoo ta'e yoo dhuguma wangeelatti hin amanta yoo ta'e waa'ee Yesuus kana caalaa bari ammallee kana caalaa dubbisi ammallee kana caalaa qoradhu ammallee damee kiyya wallaahi dhugaansiin jedha damee jechuun ayidoon dhugaa rabbi baay'ee qalalnatti dhiyaasaan kii maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee natti salphate baay'ee akka itti lafa qabee si taasisuu na beedame. Si taasisuu hin barbaadu. Falmii kaasuu hin barbaadu. Maaliif sitti fakkaate beektaa abdi? Ani jechuun nama of danda'ee jiraatudhaan የሰው ጉዳይ ማውራት አያስፈልግም። አይዳ ዶንከር አንዋና ከሲቴ እንትን ይንቀቡ ማለት ተፈካተ ቤታይ ናታ አይቴ ደምተ በዳጣጥ ምንመት ለረዚያን ናደቂ ፈዱካ ደሜ ዋይና ተኡምና ተኡበ ሚቲ እሺ ጋፊ ቀለል ጀደን ሲጋፈደ ደሜ ከየሰዱማ ይሰዱማ ጋፊ ቀለል ጀደን ሲጋፈደ ምንድነው tole damee ko tasgabbaa'ii kaati maali tasgabbaa'ii maali afurichi sirraa fudhatame siini takka dhufa takka illee maali sirraa fudhatama afura maali narraa fudhataman inguutamne ati ko inguutamne dhiifama jidduu seenuu kootiillee dhiifama yeroo takkitti siin barbaachisu siin jedheera dhiifama yeroo tokko jidduu seenuu kootiitti amantaa kanaan damne yeroo oydame waan biraa osoo hin taane dammeen atamma amantaa amanuu baatullee amantaadhaan wal bareetteeni amantaa kanas dura baree jira jee mee amantaa kennarraa wanti inni baree wanti irri hubate jiraate dhiifama joosoo gaafatte jechuu barbaadeeti. Lakki wanta inni jedhuuf gatii naagalee fi iccitii biraadhanni wanta inni jechuu barbaade naagaleera kanaaf dhiisee naafii kiyya. Okay. Inna ishi dame ko gafi qalal jedhen si gafa amantiin kee maani dame innagama obdi hinnagama amantiin kee maani ምንድነው ማይቹ ani fakkeenyaaf amantiin koo musliima damee kiyya atoo amantiin kee maani damee በኢየሱስ አንተ ምን አይነት ጥያቄ ነው ይሄ ayyaanni isaa siifa baay'eetu damee maali amantiin kee damee ayyaanni isaa ammayyuunaaf baay'eedha narra jira ayyaanni isaa sirra jiru malee narra jira no hele shi damee koo amantiin kee maali amantii maali hordoftaa mee amantii kee natti amantii maali hordoftame ani kiristaana Kiristoos isana du'ee fannifamee waaqayyo abbaa wajjin walitti araarse cubbuu kofsa gara golgota fannifame isa sana lallaba Are you Christian? Ati Kristaana deme? Yes. Okay. Amantiin Kristaanaa Kristaanonni amantii Kristaanaa hordofuu qabu amantiin Kristaanaa waaqayyo biraa kenname yookiin immoo waaqayyo yookiin ergamoonni yookiin raajonni amantiin Kristaanaa amantiidha hordofaa yookiin immoo amantiin Kristaanaa sirriidha hordofaa ergamoonni raajonni yookiin waaqayyo yookiin Yesuus jedhaniiru dame macaafa keessan keessatti amantii Kristaanaa jedhamu beektaa? Ati amantii musliimaa jedhamu beektaa? Sirriittan beeka. Eessaasii kenname? Quraanarraa. Fidi sartifikeeta isaa. Waa'ee quraanaa dhiisatam. Quraanni maa inni? Sartifikeeta miti ragaasii fiduu hin danda'a. Quraanni maa inni? Quraanni maa inni naan jedhaa gana. Wangeelli maa inni abbaa kiyya? Gaafii xixiqqoo akkasii dhiisika. Xixiqqoodha? Gaafii xixiqqoo akkasii dhiisika. Macaafni maa inni quraanni maa inni kun gaaffiidhamu. No, musliimummaan siifi amantii sirriidha dhamee sii kenname. Amantiin Rabbii namootaaf jaallatee kenne. Amantiin Rabbii namootaaf filatee kenne. Amantii dhugaan ofii isaati Rabbii konfirmeeshinii kenneef yookiin immoo mirkaneessee namootaaf amantii dhugaadha jedhee kenne amantii Islaamaati.